Oolmaa Oromiyaatiin ijoolleen uummataa injifannoo arganne jettee jirti. Ijoolleen uummataa iddoo baay'eetti injifannoo argatanii jiru. Iddoo baay'eetti waan baay'eetu godhamaa jira. Dhugaa dubbachuu fi waraanni bilisummaa Oromoo akka malee haalaan guddachaati kan inni jiru. Tarkaanfii ciccimoo laalessaa fudhachaa jira. Fakkeenyaaf Guraandhala 5/2023 irree fi gaachanni uummata Oromoo lola kaleessa Guraandhala 4/2023 godina Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo keessatti taasiseen waraana bilisiginnaa hedduu ajjeesuun gariin madeessee qawwee AKM danuu bireena hedduu boombii fi diishqaa hedduu diinarraa booji'ee jira jedha. Akkasumas achuma naannoo godina Horroo Guduruu kana har'a kan ta'edha kuni Guraandhala 5/2023 irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n tarkaanfii laalessaa waraana bilisiginnaa irratti fudhateen aanota keessaa buqqisuun ari'uu itti fufee jira. Tarkaanfii guyyaa har'aa ganama Guraandhala 5 dhiifama. Kan jahatti bari'u kana jechuudha. Jaha ta'eera actually. Guraandhala 6/2023 sa'aatii 12 irraa eegaluun Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree irratti fudhatamaa jiruun gootichi waraana bilisummaa Oromoo birgeediin bakakkaa humna diinaa mooraa tokkotti galchuun rasaasan waadee jira. Waraana bilisiginnaa hedduu ajjeesee jira. Gariin madeessuun meeshaalee waraanaa irraa booji'ee jira jedha. Egaa injifannoon kun achi qofaa miti. Bulee Horaatti iddoo Tarcee jedhamutti waraana bilisiginnaatii fi WBO jidduutti waraana taasifameen WBO'n tarkaanfii guddaa fudhatee tarkaanfii laalessaa fudhatee injifannoo guddaa argatee jira. Egaa injifannoo kanaanii qawwee 307 yoo booji'u 307 booji'u rasaasa 6,000 olii booji'ee jira. Akkasumas boombii fi meeshaalee waraanaa gurguddaa akka argateedha kan nageenye. Sanuma wajjiniin egaa nama hedduu rukutee nama hedduus booji'ee nama booji'e keessaa nama 248 booji'ee ture. Nama 248 booji'e kana fuudhanii deemuunis iddoo tokko geessanii kunuunsuunis waan ulfaataa ta'ee fi isaanii wanta barbaachisu loojistikiin isaanii barbaachisu hundi rakkisaa waan ta'eef jecha fuudhanii deemanii haala gaariin kunuunsuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e gadhiisanii jennaanii isinii lolaa fi miti kan dhuftanii hundi keessaniyyuu shaneedhaa fi meeshaa waraanaa geessuu dhattanii jechuudhani nama 248 WBO'n booji'amanii gadhiifaman kana deebisanii hidhanii jiru. Egaa bilisiginnaanii deebiteetuma waluma nyaachaa jirti. Ijoollee isaanii waraana isaanii kan jechuun itti hammaatee harka kennatanii jedhanii deebisanii hidhuu jechuun walumaa galatti waraanichi bittinnaa akka jiruu fi waraanichi akka yuunitii hin qabnee fi waanuma xinnoo irratti akka waliidhuu akka walajjeesuu kan argisiisudha. Kanaan alas kanatti kan aarii qabdu warri bilisiginnaa ijoollee 3 mootorsaayikilii ooftuu iddoo meeddannoo jedhamutti ajjeesanii jiru. Aariirraa kan ka'e jechuudha. Sanaan alas namoota baay'ee qabanii jiru. Warra hooggantoota duraa eessa akka geessan hin beekamu haga ammaa kana dura kan isinitti himne jechuudha. Kanaaf iddoo hundumatti iyyuu rakkoo hamaan akka jiru kan nutti himudha. Iddoo tokko qofa otoo hin ta'in roorroon iddoo hundatti kan hammaatte. Harargees akkasuma rakkootu jira. Harargee godina Harargee lixaa aanaa Mi'eessoo Araddaa Ittisaa roorrootti halkan edaa WBO'n Cibraan Elemoo Qilxuu waraana mootummaa 20 ol ajjeesee hedduus madeessee kaampii isaanii daaraa godhee jira jedha.
Egaa idduma hundumaa injifannootu jira kan wabooyi jarri bakka hundatti rukutamaa jiru amanaan jiranii rakkoon isaanii amma masaraa eegsifachuu qofaa. Kan wajjiniin wal qabatee Ahmed Muhammad ajjeefamee jira. Kaleessa isinitti himna kan jennedha. Ahmed Muhammad bulchaa godina Baalee ture. Namni kuni yeroo Jawaar gara Roobetti deemuu isaa deeggarsa isaa baatanii jechuudhani nama 11 lakka ajjeefaman nama godheedha. Nama ummanni Baalee baay'ee balaaleffatudha. Keessattuyyuu Ahmed kana Sisaay nama jedhamu nama Amaara tokko akkasumas Abdul Qaadir nama jedhamanii baay'ee ummanni balaaleffachaa ture. Ummanni baay'ee quuxeffate nama warra jibbaa turedha. Achi mootummaa Shimallis Abdiisaa achirraa kaasee gara caffee Oromiyaatti akka dhufan godhee achi mootummaa naannoo irratti aangoon kennamee fi achiin booda nama mari'achiisaa jedhamee Dambii Doollootti ergameen booda Dambii Doollootti eegdota isaa 5 wajjiniin akka ajjeefamedha. Kanaan egaa kaleessa awwaalamuu isaati kan dhageenye. Kana kan isinitti himnu in detail egaa fuulduratti namoota tokko dubbisnee waanuma jira deemu kanarrattis waan achittis waan ta'e sana nama tokkorraa fuulduratti hin dhageenye jennee yaadna. Gama kanatu jira. Taanee loltoonni PP 248 akka jedhaman isinitti himee jira. Araarri qoosaadhaa jedhu finxaaleeyyiin Amaaraayii. Egaa araaraa kuni araarri ergameeti jira. Araarri kuni araara nu araarsa jechuudha yookiin immoo abbootii amantii kana araarsa jechuun mootummaan Abiyyi namoota muraasa gaafatee jira. Namoota muraasa gaafatee namoonni muraasni suni kaleessa deemanii jiru. Warra Ortodoksii bira deemanis gaafatanii baay'ee kadhatanii jiru. Achiin booda araarri wanti jedhamu hin jiru. Araara waan jedhamu olii gadi hin deeminii jedhanii Daraartuu keessattuu Komaander Daraartuu baay'ee balaaleffachaa turanii garuu amma yoo dhageenyu warra balaaleffate akkuma balaaleffatetti charchiinis deebitee akkuma balaaleffachuu wayii gootee jirti. Duulli isaan irratti geggeeffamuu dhaabachuu qabaa jedhanii jiru. Amma egaa waan tokkotu dhufee waan kanarraa wanti hubannu tokko araarri kuni garamitti adeema kan jedhu kanaafi waan tokko wanta nu hubachiisu yookiin taate nama jiru jira. Amma namoonni amanticha golga godhachuun siyaasa geggeessuu barbaadan jiru. Namoonni suni araara wanti jedhamus hin jiru. Araara jedhamus yeroon araara darbeera. Araarri kanaaf hin godhamu. Kanaafi itti adeemuu qabna. Cabsuu qabna, caccabsuu qabnaatti deemaa jiru. Kanaaf isaan kaayyoon isaanii amma ifatti mul'achaa jira. Ifatti dubbachaa jiru. Kaayyoon isaanii 4 kiiloodha. Amma nuti ammaanichi isaan daseefaas akkasii dhaadannoo akkasii agarsiisaa turanii charchii keenyatti dhuftee jennaani masaraa keetti dhufnaa jechaa jiru. Kanaaf amma kan isaan jechaa jiranii qoosaa dhiisatoo 4 kiiloo gad nu dhiisaa jechaa jiru. Kanaaf dubbii siyaasatti jijjiirameera. Dubbii siyaasaa kan akkamitti Abiyyi mo'atee keessaa ba'an gaafidha. Hundaafiyyuu dubbiin kuni akkasitti deema taananii dubbiin siyaasaa yoo isaan fonqolchanii geessu yookiin ni geggeessu yookiin ni yaalu yoo ta'e gaaga'umsa guddaatu dhufuudhaa deema. Kana keessatti Oromoon maal gochuu qabaa? Egaa ammumarraa mari'achuun barbaachisa. Hunda caalaa waboonii of eeggannoodhaan taa'uu qaba. Of eeggannoon naannoo Finfinnee kanatti amma dubbii Wallagga keessaa qabsaa'uun waan gaariidha. Garuu dubbiin kan ijji hundi kan irra ta'uu qabu Finfinneerra.